Biddeen. Amma mucaan ogguun dhaga'u daa'ima jaan rafu jiraa'uu janiisa. Mucaan. Rafuun garatti. Ni beektaate mana sana. Ni beekan rafu. Laal waan akkanaa xaawan tana ni beektaame. Tanaa xaawan rafu. Amma sana ni beekti. Ni ilaalee jaha isaa raga caalootiin akkanatti ulaaluu deema akkam jette. Wallahi. Amma nurratti dura dubbii walitti deddeeffate. ليش اللي بخيس مرات عرفت قيس أسمان طاير أسمان نجات لكن كنت بيك عشان استغربت نجد لا مجاور دكتور اللي نعرفه لا مجاور ده ما لا كدير عن جول أسد لفتش بس برتول سه ريات تامة تفرطي ما لا ريات يا أنا نينو نافيا نينو ولا ولا كده وبيتي أكو تاتا في برا أكو توف توف ده نافيا أكو من لا توف ده نافيا مين تاتا في توف أنا سافر لا مجاور ده جيرين بيجارة بعد هذا يسات saya selalu manundur nanti kisah karena malam feden ya. Anu sini fadi sama len. Akam? Iya saya makan di jalan malam. Anu faruqa. Mana jaya baga. Lagi. Anu mana makan kayak ini faruqa. Anu sini fadi dia fadi sini fadi dia sama len. Rabsha anyu wana kana di jirari. Mana lagar mana. ye Mana kalau fatani? Si at mangkutu mami sudah. Anu mana lagi? Makan anak rabsi. Mangkutu makan hati sini faru. Kain ubah. Asani singgoru kapan? Akam? Nala getai getai. Intau mana finta? Ganaan akan siguro nala. Waktu main di situ. gafada muca raad bibasa isi tan ni feta mo feta Mucaan akan sedang. Nafad. Oguni sini. Mereka mau gitu temannya kaisar. Akan aku jitu rela. Takadu kala tere agara gal mangkutu mami sebida desa maci gara. Hakan tu pada. Hakan tundu baca tundu kujiba. Kai ni kane. Bayi dia minum lah. Waktu ternak keminji. rabbi sin der san tana musiba Ini sini apa? Mari terbang tu nak kana. Duluan kita nak kan Fatuma dan Bismillah. Ani dalung genye bar. Ya, lalu gini. Genye hagu kana lal tono madalem fakada na madalen fakada mena lali mega calon lali. Amma dulu rumah tak kena kerja. Hendaleu khayna gareu. Dubra finjat. Wajja akana lala sasi kana. Dulu rumah kena jira. Duru makana si beha. Itu yang dalam dulu rumah. Tasani khasma ko bakaba. Lagi. Tasani sama. Lala namman tanah. Hey. Yo dulu rumah kah bete. Dem ke irade ke tiga orang bete. Santana makata iti. Tanah makanya jadi. Tar makata iti. Nada gaya amma. Lutu bijatanya dagge fara sifire ma. Gafa qora nama ramu ransan. Akkana lilme wala nama diraniti. Qorea gamsa murani kasi wala nama suqani. Nama biraya. Duru ma tanya kasibbe. Gafa kaisa ni kasan. Gafa kaynya. Kaya amma gafa engu tamma gafa kaisani. Amma dulu rumah ni jadi. Ni jirta kha. Nugut teman. Anu mata gadda hasani khana nandenga. Yo simfe no semujan. Dirqaman tin fa sasiri tugoru de ma ba. Sirim tu kudu O Sudani nakara dachi guta jirtimi. Ati. Hasiu atil dufte gana khopet jenari gutesa. Gizeni sasiri gore galte. Khopet yafita sasi kholir restaurant mugo. Kabani sini dah ni ati maratura. Na barbadi me. Akam. Isayo na idam. Anu orang mau likam nasuma ni dah. Ani na hedo ni siti. Akana funa khijafi khidru atar taw. Amma kaya bishayin dugu nafiti. Bishakam. Wallahi zeta so basakam. Ataka zeta kana funa nakari dabu mogorani. Kai bayna na wana khija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya jirtu akkam jirtan? Daawwattoota keenya kabajamoo fayyanaa qabdanii jirtanii baga jiraattan. Salaamanni kiyya qilleensarra baradee isin haadha qabu iddoo jirtan maratti warreen kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa hunda keessan isiniin jaaladha. Akkam jirtu? Eegaa maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Harree isaan jira. Mana hariyaan jira laal. Manni kun mana eenyuti? Maqaan yuutuuba nama mana kana jiru tokko takka biqiltuutuuf jaan, tokko takka furmaateetuuf jaan, har'a furmaateetuuf arkeetiin dhufe viidiyoo irratti. Akkuma beektan hordoftootaa fi kabajamtoota keenya viidiyoo har'a isinii gadhiifte agartanii wajjin jira. Akka manguddummaan na qabatteeti mana qobboowutu na geessite. Akkasittiin waliin itti garagalee osoo isiin nan jaalatin mana siiti manni kun. Osoo isiin nan feeneen mana sii dhufee osoo isiin quban qabneen kaameeraa kaayyadee kaameerumarrattiin isii yaammachuuf deema. Maaliif mucaa kana dhiisii
mucaan kun ijoolleedha. Hiriyaan ta'e anillee inni hin jiraa jechuuniif hin deemu. Namni biraallee inni jiraa saayiboonni fayyi. Dhiisee jechuun deema isiin maxbaqa keessaa waa dalagu kuttee waa dalagu jirti ganaa yaammaddaa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maal mana siitii gootallee naan hin jinaadha. Wanni inni mana sii dhufeef mucaa Nasruu yuutuuba isaa agartanii turtanii mucaa xiqqaa amata 15 14 moo maali mucaan. Akkuma beektan beekni magaalaa sanaadhaa hizaabaa nutti bee. Nutis waan haaraa guyyaa irraa qabannee isiniif dhufuu hin ifannee isinis nu dhufatina. Daawwadhaa waan haaraa isin daawwachiisaa deemu. Akkuma beektan qiyaamaan magaalaa Yaman sanaa keessaa yuutuubaroonni baasaa deemu jira. Mucaa amata 14 moo 13 mucaa waraabeetiin viidiyoo isinii dhiyeessaaf hin ta'a. Mucaa taariiba irraa bu'ee nama hin qabne of bira qabdee ji'a 9 manatti nyaachiftee mucaadhatti garagaltee jechuudha. Mucaa kajeeltee akkasitti irraa jaalaltii qabuudhaan dullattiin akkuma beektan. Isii qofaan magaalaa tana keessa nama hedduun isinii dhiyeessaa jira. Magaalaa tana keessa nama akkoo ta'uu danda'anii nama jaalachaa jira. Nama akkoo fa'aa ta'aniif. Ammoo jecha kana na dhageessee unan dhiiftu meegaa osumaan kaameeraa irra jiruutiin isii yaammadhaa maqaan sii kaan tamiimaadha akkanaan beekutti. Maqaan kaan ammoo maqaan yuutuubasii formaateetuuti. Formaateetuuf jechuun waan namarraa furame takka gaa waan kana jee isin hunduu ni beektan warri afaan tokko loqote tokko dubbannu ni beektan. Kaanis ni faama jeetii yaada. Amma maal jee akka yaamuu hin beeku maqumasii kaaniin hin yaamu. Isin ammoo cinaa dhaabbadhaa yuutuubasii illee seenaatuma gargaara hamtuu dalaydus boodara rabbii akka jelchu du'aayii godhaaf iyyaanaa meegaa xiqqishoo taayatiin eegee fitti yaamaa nafaana tura hanga xumuraatti viidiyoo akka gasseentanitti warri chaayinaala kanaaf haaree taatan laayikii godhuudhaan laayikii kun kudhanni isinirraa eega viidiyoo kanarratti sabiskiraab warriin godhin sabiskiraab godhaa hagootan isiniin galateeffadha akkasii hangaan isii yaamu nafaana tura. Furmaateetu tamiima maquma waliin si yaamnu wallaalee hotto qabar mana keetiin dhufe. Maal irraa si goota gaa maal godhuu dhufte? Maal jecha dhufte? Maal barbaada dhufte? Akki janna geesse. Meetaa isik Maal kaameeraan hoo? kaameeraas kaadheetiin jira kaa. Kaameeraan sodaatinii. Maaliif sodaadha? Namni nama dhufeette Oromoon samiidhaa jira. Katti dhufan dachiidhaa jira. Eegaa namni mana dhufe seeni namaan jaaniiti. Ati gus ilaalu nama kabajuu miti. Kabajaa na biraa hoo fixattee jirtaa? Ambar kabajaa fixadhuus tadhumaatii waan hin Laa waan takka ta dhufteefis hin barbaadu, tana dhufteefillee hin barbaadu, ta deemtuufillee hin barbaadu. Maaliif? Ifiifi. Har'a akka namaatitti akka heera Oromootittiin si dhufe. Akka heera Oromoo sannaan guunne. Waan biraa bira kuteetiin doolaa lakumaan sii hannaa siin jeeti si dhufe. Odoo nama ati obboleettii hojii dhalattee hin jirtu na fakkaata obboleettiin qabdooti. Obboleeyyiin ajaa'ibaatiin qaba. Obboleeyyiin ajaa'ibaa odoo qabaattee uummata baala geessanii hojii na baala goomtee akkana kalaama tokko odoo narraa baaftee naas hin dubbatin nattiis hin dubbatin naas hin gorsin dila san dura dhaabbattee hordoftoota akkasin na daawwachuu jiru san dura dhaabbattanii kaameeraa kaayyattanii akkasin na arrabsuun keessan sanuu ani gaddaa waan ati irra dhaabbattee dila san naan jettellee hin beeku amma mee tarraadhuma maali jecha dhufte taa'i manni mana keessanii. Meena dhagaye. Waan dhugaa jetti. Hogguu duruu mana keenya dhuftu san. Manumatti mucaan kun nama akkamiin siin jedhe. Siine. Mucaan kun yoo nama dardara bakka ga'e ta'ee humaan qabu jaalalaa murteessaan siin jedhe. Amma dhaqee hogguu mucaa bakka sanitti iddoo sanitti isaa argu mucaan namaan beeku ture. Mucaan naannawa keenya kana galaa ani ijoollee asit dhalatteen se'e. Mucaa illaanuu ati mucaan si bira jiraachuun beeyne. Mucaa taariiba irraa fuutee nama rakkate mana galchitee itti garagalte qaaniidha wanni tun. Kan harkeetiin aaree si garagalee. Lakkii ati yoo akkanumatti akkuma na garagalte kanatti
rakkooniin ansi dhufe san takka takkattiin dhaabbadee tanaa fi tan ati akka manguddummaatitti akka nama gartee yuutubaatitti si beekamaa si nama naamusa qabu si nama kabajaa qabu si abbaa seeraati jechuun si dhufe. Anammallee manguddoo barbaadachuutti hin jira. Heeraanis ni fuudha. Seeraanis ni fuudha. Dhaggeeffadhu siif hin hima. Amma waa takkaan si hima. Heeraanillee ni fuudha. Seeraanis ni fuudha. Woo ilmoo dhalte? Ilmoo dhalee miiqanii nan jaaladde. Ati namni biraa tuulaa jira. Obboleessa kiyya waa si himu. Ali Birraan gaafa jaalala mana murtiitti dhiyeessan beekani. Ali Birraan bara Adamaaruun. Adamaaruun isa yaaboo akkanatti daraba. Jaalalti bicaa kun kolkal nagootee jirti. Jaalaltummaa gurbaan. Obboleettiitti jina dhagaye. Yaaboo waan obboleettii si ta'an qabuuti. Atu immoo inni dhuftee kan dhaggeeffadhu siif hin hima. Waan ati dhufteef tana micaa dho'isitaniifi intalti tun qabeenya qabdi. Isii sanaanumaa jaalatamna dhufte ansilfadhu. Oromoon safuu qabdi. Safuu qaba. Safuu eeggadhu. Anammaa siif hin hima. Isinuu fixattanii yaatan. Fixannee yaanu. Fixattanii yaatan bismillah safuun biyyatti hafte. An dhugaa jiru wantanii sitti himuu qabu. Siin gorsuu dhufi. Nan gorsin ani gorsa fixadheetiin na gorsanii na akkasitti na ammaranii na qunxuuxanii na guddisanii gorsa furadhee heera Oromoo baree seera Oromoo baree akkasitti dhufe. Ati ka heera Oromoo hin beekne ka seera biyya mootummaan itti na bulchite laal aadaa Oromoo keessatti heeraan si bulchu manguddummaan fixatta. Seera sokochiisan. Seera jechuun waan manguddummanis dadhabdee heeriinis dadhabee. Duuba akkanatti waa beeyta. Hogguu asooyitu kana waanuma beeyta. Akkamitti fira ilaaluu dhabde dubbii kana. Akkamitti fira ilaala jaalaltuu ilaalatti. Udaan bareedaa akkana maranii kaayansanuu kunni bareedaa jettee ilaaltee bira kuttaa. Ani eegumaan biyya kana dhufee maashaalaa jechuun bare malee wayi udaan nama bareedaa kami kana kaayee biraa kutaa yeetumaan laalee bira kutuu eegale. Duraan biyya teenyatti akkasitti ilaala. Ooyiruu keessa fagara gallaami. Ati fayyaa nama qabdaa dura. Fayyaan qaba. Qabiyyuma. Fayyaan qaba bismillah dheengatti mushtee faayee geessan akkasii naan raftan booda dhaqee akka sokorrii na dhufees akka daktii micaa kanarraa na dhuftee siif laalee qabiidha naan jedhanii waraqaa achirra fannifamte fayyaan qaba qulqulluu jaalala qofaan nama raachi karatti. Mana kana koo makee keessa galtaa. Bismillah gabbee ilaalime. Siree bareedduu tan hunda koo mara raftaa. Ma eenyu silaamma isaa wajjin inni rarrafa kana na dhorkitan gaafaan isin haa qabu afaan na qabdanii. Meeqaan siin jee? Akka tokko kanaan hin jeen hin barbaadu. Mee tiyyaas nama firoodhu wallaalallee ta'u. Ayya. Mucaan shababa bareedaa sanii. Haya. Akka kaayitii qorooraa akka deemu kanaan barbaada seetan si fadhu. Hayyee himadhu. Mee abooti natti hin kutinii. Sitti kutuubii barsiifin na kuttiise. Mucaa kana. Ayyee. Ittiin kaladha emu dur. Hin kaladha. Takka. Takka ittiin kaladha. Halaala teesseetuma kajeeluutu. Ani ilmoo Islaamaati. Waasii himu ani siloo. Ni kam godhachuu fedha? Ilmoo Islaamaati. Ilmoo Muslimummaa keessa dhalatte. Amantiin tiyyaa amantii biroo taate Yahudaa ta'ee waan biroo keessan kutu. Anis akkumaan halaali dhaladhettiin halaalitti heerumee nis qabeenyillee kiyya ta'u akkuma namaatitti na fuudheetuma haa. Naafiisan idduusan wanni bahu biqilaan akka isaa kun inni immoo misaaleef nama bareedaa kana nama qaccee kana qaccuma akka isaa kana tokkoon irraa biqilcha jeetiin isa jala deemuu ture. Tanaawu afaan na qabdanii anka akka qaysanii kana wahiin mana kiyya kanaaf kuudhaa dhufanii gattaa'uuf hin kuudhuu fi baran. Awwa rabbi sodaadhu. Wallaa isiniin kuudhan. Dhagayi. Ati amma mucaa kana namni biraatti qacceessu maraa dhala. Ani fadha dhiira hedduun lafaa si qaba. Akka nama gartee deema gogaa isaa cunfatee goggogaa san alanfatee akka hancoo godhee darbaniitti akkas isin godhanii darbamtanii yaa'u jirtanii kakkanaa kana dhabee fi najjeessaa wayi baramma. Yoo sin feene yoo mucaan. Dirqamatti hin feesa siiriitti godhuu deema bara. Siiriitti godhuu deema. Wayi Suudaaniin akkana dachii guutee jirtimi. Ati. Kasiiwuu. Atis dhuftee ganaa kopheetti jenaari guuteessa. Gizeen isa siirii godhee galte. Kopheetti yaafii tasaa sii waliin restiroon mu godhu. Dhaabu rabbiin sin dhiisuu ati nama islaama fi Gizeenaa fi inni waliin mana galle rabbiin kafuura rahiimi namaa faraarama niin toobbadha. Ammumaan tana nuti an islaama maarettiin daladde. Niin toobbadhaa sin jee. Toybaan osoo beeytuu dalaydeemo. Allah rabbiin jaalala raabar isaatu jaalala tanaas na uumee jaalala tanaan akkanatti waan kana hundatti na naqeemi tanaafuu haa dalageetiin toobbadha. Innummaan kun harka seenaa ammaaf namaan qopheeffadhee jira. Maal? Nama gartee gurbaa san bira nageessee maallaqaas waltaanee jira bira nageessee laakiin amma odoon dila badii sanii hin daleen. Odoon dila badii gurguddoo tanaas dalagee dilis ifirratti oofee dilis isinirratti isinirrattis banuma deemti. Maaltu nurra deemti? Diliin ka. Taakam. Hayi naafii nama wal jaalatu daanu baaftani. Ani dhaluun keenye bara.
Yaa dhaluun keenya. Hin geenye haguu kana laaltu nama dhaleen fakkaadha mee na laali mee gacala na laali. Amma duruu uummata akkana garree. Hin dhalleewu haa na garreewu. Dubraa ofiin jette. Wayya akkana laala sassi. Dubrummaa kana jira. Dubrummaa kana si beeka. Ittiin dhalatan dubrummaa. Tasanii kaasumaa quba qaba. Dhagaye. Tasanii sama. Dhalaan ammaan tana. Yoo dubrummaa gaafatte deemqee irraa dhaqeetti diigama barbaada. Santaan maka ta'eetiif. Kan maka ta'eetiif. Kan maka ta'eetiif. Na dhagaye amma. Nuti biyya teenya dhaggeeffata siif hima. Gaafa qola namarraa muran san akkana ilmee waliin nama jiraniiti qoree agamsaa muranii akkasii waliin nama suuqanii nama biraayaa dubrummaa teenya akkasii beeku. Gaafa keessan kaasan. Gaafa keenya. Ammaas gaafa eenyuuti amma gaafa keessanii. Amma dubrummaan hin jirtu. Ni jirta kaa. Dhugutti mana. Kan uummata ganda keessanii kan hin danda'in kaa. Hin danda'in. Uummanni ganda keenyaa kan kun. Uummata karaa keessanii moo kan sanni danda'in bismillaahi. Ani namaaf gee namaaf danda'u namni danda'e malee rabbuma. Ammoo jaalalaaliin micaa kanarraa qaba bajeetiin isinitti waywaadee isinii waywaadee amma manguddoo qopheeffadeetiin jira. Taraata kan manguddoo yama. Manguddoon san fuula kiyya dura dhuftee jecha tokko gaafa naan jette isaan sana kan isaan godhu akka nama gartee. Manguddoon haqarraa mayitu bara. Manguddoon dhugaa yoo taate haqarraa mayitu. Tacubbuu eessa jirti bira nageessa ka tacubbuu saniin bitaare. Tacubbuuti. Ka. Namni rabbi sodaatu. Haqumaan deema. Isin odoo rabbi sodaatanii naaf isa addaa baaftani. Hayi. Sittin dhiisu abbaan fedha amma siin ijaa. Akka. Ammoo ani Atu dura odoo maallaqa isa kanneen hotta amma sittiin kan naani dayita. La waan nan qabu. Yaaboo tanaaniif hin bitin. La. Tanaaf hin dho'isin la. Tanaaniif hin dho'isin yaaboo. Kana hundaan itti gurguruu deemanii. Kana hunda. Harka. Waan as guuruu jirtu harka daawwattoota kiyya. Kana hunda. Kunoola kana hunda la. Kana hunda itti gurguruu deema. Kana fi dhoorki. Rabbi sodaadhu. Bituuf deemta amma mucaa. Niin bitaan hayyamuu dide isinii gara galtee isinuu na jaalachuu jirtanii isin keessa jira bara. Jaalala beektanii micaan jaalala beekaa. Duruu si garsiise. Uzi billahi deemicharraa mul'isu deemicha beeka micaan. Obbolee hiriyaate ilaalladhu mucaa. Hiriyaati isa malee namni na dhalatee hin jiru. Wayii sitti himu. Wanta kanatti himuu hin barbaadu. Tiyyaa isaa yaji. Hayyee. Amma warra saniif kakattaa jaan. Warra mana qobbo'uut. Isaan sana dhiisuu itti ga'e. Warra sammoo ganaallaa. Silaa naa taate ammaan wanni isaan kanarraa na hidhee naan taa'u jiru ni beektaa? Inni kun odoo waa xiqqisho na harka seenee na harka jiraatee bakka inni jiru beekee mana sanii bakka inni jiru sanii akkaan itti gabbaasu qabaadde. Warra isaan kana baanziilaan rarraphee bakka takkatti nama itti bitee baanziilaan akkaan itti rarraphee gubu. Laakiin Oromummaa waa xiqqisho. Oromoon isaan kun inni bira fattuufi. Isaan moo Oromummaa tanaan na qabeen jee ansilaa Oromoon arra Oromummaa tana dhiqadhu naan jani akka isin waan isin irratti hojjettan kanaan Oromummaa tana kalee miti deengaddaan dhiqadhe. Yaa'u namni namarra jiru cuisee nama dhiita jaani. Ayyee. Irrallee jiraattu. Mucaa nama olaatti qollofanii yaa'anii. Ishii tana firraa sodaanne. Nurraa qabii. Ishii tana deemi nurraa lafa qabii. Nuti mucaa guyyaa olaatti qollofnee yaanaa jaani. Mucaa sanillee achiin fuudhuuf deema. Bira fidda eegal bira dhufne ollaadhaa wakaa guyyaa biroo dhufeetiin akka mallaadha. Hintuqu wanta akkas hin jiru eega manuma kee fidde akkanumatti ilaala yaaboo torbaana lama nagarreemma. Mucooti maraatti muu fayyaa? Ani fayyaan qaba bismillaahi maraattuun fakkaadha isa gizeena kana haasawa. Nama isa fakkaatuun sii fida. Ani akka isaa hoogganaa humni dhalataa humna ittiin fakkaatu ka dhalatallee shafaataa humna. Lala kanuma akka isa fakkaatu mucuma san fakkaatu. Yaabbalee jaa. Deemichaanis. Rifeensaanis. Aboo uummata biyya tana dhufe kan uummata taarifa amma biyya tana dhufe micaa tokkochaa kana qofaan fayyaa keessaa dhufe malee warra akka qaraati biyyee nyaattee jalaa ol dhumee deema bara. Kanuma akka fayyaa. Qaraan gizeedha odoo dhaabbatu gizee amma kuusa biyya teenyatti ilaalama bishin gamatarraa jirreeti. Kuusa dhaabnaami roobni faan itti roobure. Rirmitti dhaateetuma jalumaa xiqqisho oduma deemu. Osuma deemu gataa dhufteeti waa xiqqisho kan qoraanii firraa hidhattee kuttaa ammaa loowwan faa firraa hidhattee kuttaami. Oduma jiru guyyaa lammataa sirra jiga. Akkasii dubaani manatti wallaana. Wayi nama dhufte. Awwa na sodaachifta akkam. Akkamiin si sodaachisa? Amma na dhagaye. San hunda dhiisii. Ayyee. Mucaan kun fagaattuu amma 15 guddate. Tasanii isa isin nama tamaa hisaabdanii faatanii fi abbaan warri dhalee naa hisaabutti hin jiranii isaa hisaabutti hin jiranii ubriitiyya hisaabdan ubriisaa hisaabdan naafiinni odoo amma namnummaan tokko kana cinaa dhaabba. Aboo Saa hiriyaatee jaaladhu haa silaa siiriitti godhanuusi. Dhagaye. Hiriyaatee jaaladhu kaa. Ayyee. Anama feetummaa addunyaa qabaatta malee. Feetummaa akka gila kana dhaatachuu jirtaami. Atuuna jaalattee dhufu. Ansin fadhu addunyaa jala anummaan kun amma. Na feeta. Akkam? Wallaahi na feeta.
والله أكنت كنا من ما بوس جرت سدوبا ولا جو تنجي Dhaga'i dhiittee aanaa dhiitu fi si fadhaa. أنا سنديت بسم الله سماني فين ملا سنديت ما أنا في دفاع وقديم باس نجتي نسمله الرسالة ما نخجل فباتي إيه قرارة تدوس الدفاع أكنت اللي جالس قبل إيش برا خد أكنت Na harkattee moo? أنا مو بسم الله نمني مش عشان أركسي كم تقول سا سامبر دايما لفياو دايما مخرجي كنا كره خادون أدون جهن قاعد سجل بوي كيفي ساعتي لفرياو بركاسي إسنين بيتني أفاو دكر ما ياجا Amman dhiiftu mucaa. ديسه Aan ma siif hinam. أيه Mucaa fadhu na bira jiraata. Fadhu wanta san jiraata. إيه بيرا في Biyyi takka heeraan bulti. أيه Mucaa sumaa godhuu hin dandeessu. Asitti hin deebi'uulii mana keetitti. أنا ما نخجع أماو أركات يتلي سنفرو دقيتي يتلي سنفرو دبين هنغان سوجي دب بدي خنافو سلا جبيرة نفسفتي جبير قرتي جبيرة دبين دتي بيتاني إني جبير رامي أكاس نفسفتي دندايسا به أما وان أتي رفتي فوس بينه وانا جالت شرفتو وناخدت رفتو وعكار نتجرون رفتي موجودة مو مرات تشارة رجلتي مو سكرت رفه سنة لا رفته فيان قبل الحمد لله جال لنا سرو أنا بقى Ati firaan qabdu. فراسي فرادي سيتي زي زرمات اللي نقب Namni tokko fira qaba, gosa qaba. نقب ونقر Warra biyyaa qaba. Qabanii isinidhaan ati maraattuudha. نبر بعدين Akkam? إسايو نيدا Anu Oromoo waliin qabnaa sumaan edare. أنا نهدوني سيتي أكنا فونا خجافي خدرو تار تاو Amma qayyee bishaan dhugu naffiti. بشان كم والله زيتان صوبا ساكم أتخذ زيتا كنا فونا نقري دبل مقرني قايبة نرى وانا خجا نرى قايبة ما Asirraan baanaan tuqnaan. أيه بي خي نرى وانا خجا Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya قايبة نرى ما أجايب قبضات وان بروتين دفتة وانا خنا dubbiin furmaateetuuf tana fakkaatti. Bar kaameera si duriira. واني فاتي على دريرة تو خمالي خاميرا يسرى وانا جرى خاميرا يساو فلوخ يدرى فتني كتير تنمي خاميرا نسرى ناجلا أتونا رابين سنجان كخنا اللي عساو فروني Sirraan baa. بي هي خينا باسني سنتي هابو فرادو خي بين Egaa dhiifama obboleeyyan kiyya akkana na godhaa jirti. أجايب قبضانو يسي مصيبة سنتي هابو مصيبة نبوفتني Egaa akkuma gasseentan laayikii godha. Nama maraate cina dhaabbanna Oromoo yaammadheetiin wallaala. Yalla nagaan naa jira hordoftoota kiyya kabajamoo. Kunoo akkana naan jirti gaanuma dhayini. Bye bye.